Ashamar kafuune yooyaasin jenna kun miidiyaa FNM irraa oduu gaggabaaboo arraabsinii dhiyaatee jiru oduu waliin ani Taaddasa Lammaati. Akka odeeffannoo toora sinadoosii argametti sinadoosiin inni duraa walgahii taasiseen abbootiin haaraa muudaman yookiin magana awaggaza jechuudhaan ajandaa dhiyeessan irratti akka hin teenye abbaa Awusxaaxiyoos mormanii turanii. Yaada abbootiin kaasan kana sinadoosiin duraanii akkuma dur baraniin sana gaafii Oromoo tuffachuudhaan itti qoosuudhaan yeroo eegalan abbaan keenya Abbaa Awusxaaxiyoos roorroon ittammaanna waltajjii dhiisanii ba'an jedhu oduu himan sanumarraa warri sinadoosii duraanii kunis waliigaluu dhabuudhaan waltajjichi diigamee jira. Jarri kun akka ofii yaadan osoo isaaniif ta'eetiin qalama dogoggoraa seenaa xurii yara abbootiin keenya akka galmeessisan taasisanii turani. Haa ta'u malee milkaa'uu hin dandeenye. Sanaan booda Abbaa Abrahaam Faan xalaa magansaa yookiin wigzatii ofuma barreeffachuun abbaa keenya abbaa Saariyoos mallatteessuudhaaf yaalii taasisanii turani. Abbootiin haaraa muudaman abbootidhuma muudamaniin kanneen maganamaniiru yookiin awwagazamanii jiru jechuudhaan akka mallatteessan isin gaafanna jennaan ejjennoo abbootii keenya irraa ka'een yaanni isaan malan fashalaa'ee jira jedhan oduu himaan nutti hime. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiidhaaf Suudaan Kibbaa dhaqan. Muummeen Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa hojiif Suudaan Kibbaa magaalaa Jubbaa galaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed wayita Jubbaa ga'anitti pireezidantii Suudaanii Kibbaa Salva Kiir simataniiru. Waamicha nageenyaaf mootummaa naannoo Oromiyaa dabarseef ni tumsina jedhan abbootiin gadaa Maccaa, haadholii, siinqee fi jaarsoliin biyyaa godina Shawaa Lixaa. Godinachatti magaalaa Ambootti waltajjii marii namoota kanneen hirmaachise waamicha nageenyaa mootummaan warreen bosona jiraniif dabarsee gara nageenyatti fiduuf tumsaan ni qophoofna jedhanii jiru. Marii kanarratti Oromoon walirratti duuluu dhiisee waliinii fi waliif yoo duule biyya darbee addunyaaf ni hafa jedhan. Martuu gara nagaatti dhufee egereen biyya Oromiyaa nageenya fi misoomaa akka butamuuf ga'ee keenya ba'uu qabnas jedhan. Duudhaa gaaddisa ta'uudhaan wal dhabdee furuuf qabnutti dhimma baanee ilaa fi ilaamidhaan dubbii fixuudhaan qabna jedhan abbaan gadaa Maccaa Tuulamaa Warqinaa Tarreessaa. Uummata keenya irratti darara hammeessuu hin qabnu qabsoofnee rakkoo hiyyummaa keessaa ba'uu qabnas jedhan abbaan gadaa Maccaa Warqinaa Tarreessaa. Qaalluwwan, haadholii, siinqee fi jaarsoleen biyyaa godina Shawaa Lixaa nageenya Oromiyaatti akka bu'uuf waamicha karaa nagaan deeggaruuf caffee fi ardaa jilaatti ba'uun akkaataa duudhaa Oromootiin waamicha kan dabarsan ta'uu isaanii ibsanii jiru. Egaa hordoftoota sagantaa keenya qophiin sagantaa miidiyaa FNM irraa oduu gaggabaaboon arrasinii darbaa jiru asirratti goolabnee jira. Sagantaan kun akka isin bira qaqqabuuf like, share, subscribe gochuudhaan nu maddi jedhaa isin jenna turtii gaarii.